nama keenyaatu kaleessa unu ijoolleen amaaraa kanatti waa kan isin oromoo maarree jennee motivational nama goonee ka gargaarsa kanninu nama keenya gargaarsa irra jajjabeessine akka hannu hagoon num nama keenya kanas rakkataa keenyas qaba as baasee furus num immoo nama tokkoon gargaarsaa fi rakkoo dira tana kompeerin godhu namni tokko garuu gargaarsaa fi rakkoo uummata keenyaa irratti gaaddiddu ta'uu ni danda'a ni danda'a. Haya wanni nama asumarrattu gama biraatiin gaafii isin gaafatu barbaadu micootana obboleettii teessan gaarii hamtuu rakkoo hedduu social media kana illee waa hedduu tola gootellee hedduu qabdi like gaafattanii namaan takka agartee waan kana akkana jettanii wal gaafatanii jirtanii zamaana uummata kana deddeebi'uu jirta gaafatamtee arraan ka gaafatamuu eegalteeshin gaafa gargaarsi guuramee guyyaa lammaffaati dhaynee gaafannee akkamitti godhamuu deemaa maaltu godhamuu deemaa innee gaafannaan ignoorra goote cal jennee gaafa kan gargaarsa Hamzaa Sheekh Jaabir fa'aati sattuma turte gargaarsi guyyaa tokko mana ishii guyyaa tokko mana Hamzaa guyyaa tokko mana Mubaarak jennaan haya jedhanii namuu adda galeechirra gaafa kan guruppiin takka Oromoo keessaa wal jaarteetti dhuftee mana Mubaarak ta'uun qabu yennaan kaatee fiidiyaa jijjiirtee mana Mubaarak ta'uun qabu san hujirra oolchite makii maaliif akkana goote yoonni kun maqaa keenyaaf gaarii miti Mubaarakis Hamzaanis tokkumaa gaafa mana Hamzaa ayyamtee gaafa mana Mubaarak dura dhaabbachuun sirraa fokkattii hunda dhoowwite hojii dubbannaa jennee gaafa itti kaafne isin kolkolee ummata garbee jennuun jette keessa kotte isin kolkolee eenyu isinii ani deeggaraa mataa kiyyaatiin qabaa deeggartoonni kiyya akkas godhin aan jedhanii waan deeggartoonni kiyya aan jedhaniin godhaa itti har'allee at the same thing rikardii ishii sagalee waraabamee na fayyadu guutuu ishii amma dhaggeeffadhee fite si erguun danda'a barbaachisaa sana akka zamaanoo hanga ishiin guruppii qabattee deeggartoota kiyyaatti deeggartoota ishii qofaa wajji gargaarsamaa fiidee gandarraa nu dhaytee gargaarsa maqaan itti nu ba'ee kan namni kan ittiin gargaaramin deemtee Oromoo biraatii wajji walitti nu buuftu ishiidhaa kanafin waa hedduu takka laayite gaafa sanirraa kaafnee takkaa jalaan hafne gaafa dubbataa jirtuuf hin baana. Karaan itti gaafatamu jira. Amma walumaa galatti gargaarsi kun uummata kana bakka geenye. Zamaanu dhagayeegaa. Nuti dhagee fi ga'uu oolu nuti qaama gargaarsa kana kan irraa gargaarsa godhaa turre. Gargaarsi eessa ga'ee maalirra ga'ee buloo qulamnee jira waan irra ga'e quban qabnu. Saniifuu dhaga'uu qabna horii itti baafnee horii keenya ummanni biyya sanii ala galaa jira. Ummata biyya keessa jiru ragaan biyya keessa nama biyya keessa amas nu keessa jiru jira. Hawaasa gargaarsi biran ga'anii jira. Gargaarsi sun dhuguma ga'ee waan akkate immoo gargaarsa tun godhamini gabbaatee wanni sun dubbistee hin jirtu. Ammoo akka dhagayaa jirutti gargaarsi warra akka eenyutan ijoollee hedduu asirraa warma intala baadiyyaati moo intala eenyuti warruma ishiidhaaf mormaa ture hawaasni Harargeedhaa eega gaafa wantiin Jamaal Sheekh Jamaal bishaan wantiitiif jecha deemee bishaan gaara mul'ataatiif jecha deemee maallaqa walii guuree Harargeen gargaarsa takka argattee hin beektu sanboota. Sanboor ganama viidiyoo isin maxxansu. San fuudhanii footoo irratti maxxansanii aslii fi maakii bira kaa'anii viidiyoo san galakkisaa jiran. Wanni akkas jamaan jirtu jara keenya dhaggeeffadha. Aboo dhaggeeffadhu ibsaa kiyya nuti dhugatti amanna malee ani ilma namaa an abbaan fadhe nan jiraachisu arrahamaan kiyyaan na jira isa abbaa fete dhugaan wajji deemuu fadhe. Abbaa fetes maakilleen na hundi keessanis isin hundi ilma namaati. Gargaarsa kun hin geenye as dhuftee gargaarsa gartee akkana uummata Oromoo obboleeyyan kiyya gargaarsi sun nu akkana abaluu irratti erkina gargaarsi sun as gahe jechuun kun waan ishii kabajaa itti godhu malee waan ishii xiqqeessuu miti. An akka nama tokkotti gargaarsi gaafasiisu nu akkana haganaatu hagana haganni akkana goonee jettee uummata Oromoo bal'aa kanaaf ibsa hannuun waan bareedaa immoo tabiraa namichoota kana waan kana gargaarsa keessa hambisuu fi gargaaruu dhabuunis waan biraati. An sun an dhimma kiyyaa mitaan. An amma gartee ibsaan amma ka'ee gargaarsa hojii an biruman dhaabban. Aboo gargaarsa uummata akkanaati jira obboleeyyan keenya uummata Oromooti kottu jee namani jaama kun. Diilii biraatillee takka wajjin hin qabu. Garuu akka namummatti akka nama gartee kabajetti gizeen amanuu maakii kootu namni xiqqishallee namni xiqqaa nama fakkeenya namni miidiyaa kanarratti hin beekamnellee ana biratti rispektii guddaa qaba namummaa isaatiin nama waan ta'eef. Zamaanoo ati amma wanni ati gaafatte gabaabatti si deebiina fakkaate gaafannee intaloon dhufaan jirtu kolkoleetteeti warra gandaa wal jaarettee jara as jiru kana amma burqaan Harargee bahaati Jamaal Harargee bahaati ani Harargee dhiyaati Joon ani shawaatee wallagga ta'een beeku Maarkos akkasii intallee tana amma Samiiraan beeku sillee as beeku. Khasirraa gaafataa ture immoo. Warrollaati naafi maayikii warrollaati. Okay. Yaa khasirraa gaafataa ture akka nama gareetti miti. Oromoo naannoo hundarraa namni dhufee asirraa gaafataa ture. Wanni kun sa'a dheertuu asirraa deemaa ture.
Ishiin maal jechaa turte warra garee gandaa wal jaaree narratti bobba'u jiru kanaaf hin deebii kennaa jette. Oromootu gaafii gaafate Oromootu gargaarsa kenne tuffii hawaasa kanaa qabaachaa hawaasa kanaaf maarree ta'a jechuun waa waliin fakkaanne namni gargaarsa kasa ishii dhiibeen jiru. Ishiin ofiif dhiibaa jirti. Nuti irra walitti aanaa yoo makis taate ishiin ciroo ani galamsoo magaalaa walitti aantochuu barbaadeeti. Jibbaa ishiin qabnu garuu akka ishiin waa balleessitetti booda gaafa ishiin waa balleessite gabbaanii nuun arrabsan. Nuti otoo balaan hin buune dura majanfannaa. Baalagee teenyaan baalagee jechuun nama raayyaman barbaannu nuti. Namni gadi zamaan obs. Gaafa waa ani badee efa waa badanii boona efa dulloomanii hin dhaqqabnu nuti. Baalagee keenya abbaan fedhe jaalate fedhe hudduu ishii ilaalaa bulee dhimma keenyaa miti. Bakka ishii waa balleessitetti balleessite dhaabbachuu hin dirqama keenya. Maaliif booda maqaan itti nu bada? Yoo ishiin tolchite teenyaa tolchite inni harka dha'uuf immoo jala jirra qophiidha. Hanga ishiin yoo naa kafaltan sana dubbisaa yookaan jalatti hagana gargaaruu dandeessu hagana deebisuu dandeessu naa ibseeti. Leenca torbaan warri kafaluu dandeessan. Yaa as jala deemtee dubbiin salina warri muttee ilaalaa bultan giftara jettanii warri jettanii obsi zamaanoo. Emotional hin ta'in. No an emotional hin ta'in. An deebii sirriitti nama deebisa. Dhagahi zamaanoo wanni gaarummaan isaa maali beektaan? An baalagee akka baalageetti wajji deema. Nama kabajaa qabu akka kabajeetti kabajee jaasa. Torobaddu akkasii miti. Ani qorichawa dhagahi ani qorichawa maraati emotion hin ta'u inuma tasuma takka emotion ta'e beeku. Gaafa emotion ta'u qaba. Kana abbara laalu. Ani emotion wanni na godhu social media irratti miti. Social media gubbaa yoo akka dhugaa namatti himte malee gaarii miti. Baalagee yotteeni hattuunatti jettee amma kuni dhagahi obsi si mana fitachiifne. Namicha jalaa gaafii akkasii kan gaafatu maa deebiin kenniif ni uste jechuudha. Gaafa nan deebii kennu gabbaatee wajjii iyyitaa jechuudha. Hin barbaachisu kun. Dhageessee? Ani gargaarsa kan hin kenne Oromoo gargaarsa naa kennaaf miti was laatta dhageeffadhu qomaata. Boru akka keetii kana dhukkubsatee iyyan gabbaanii ammas keessa kan jettee daddawannu. Baalagee yoo naa kennuu dandeesse kottu leenca leebila kiyya laalitii kottu walakka isaa deebisi. Wanni an godhe kuni takkaallee geema taphadheetii miti hawaasa biyyatiin gargaarsa kennaa ture. Ammoo akka tana jajjuufisii miti. Akka tana amaaree naan jettuuf miti baalagee akka tana faarsituuf miti hawaasa fin godhee na faarsuu kati raajaan qabu na arrabsitu immoo akka ta'e beektu si deebisa. Kummiira keessa galuun jaamu baalagee ani bakka kana gurraan barbaadu na jajuu kan keen barbaadu waan hin godhetti hin gammachuu barbaada malee itti gammachuudha gammachuun hin godha waan hin godhu itti gammadeeti. Saniifuu baalagee likkeetti hima irraa na gorsuuf hin cinqamina. Sharmuuxaa hudduu beeraa laalaa guddee zamaanoo angiiftara geematii miti. Ani bakka sadaqaa bakka gargaarsatti waa kannuu ture geema amman kennuu eegale geema tokko lamarratti waa kannee beekaa. Giftara mutteetii miti warri akkasitti watan hubadhaa isin giftara mutteeti so kanaa wajjaa isaan qabu gabaa ummatti. La amma nuti bara Jamal Fajii ibsaajii turumbaddu atilleen respect sin kabaja nama hunda keessa wal kabajna kabaja gizeen sin jiru emotional ta'in takkatanuma deebii namaa deebisini because yoo amma nuti warri asirratti teenyee takkaasii fi arraba yoo kadubbattaa yoo sada geeffanne waliin anamma ittiin hirkitanii gaafadheen taltu naa gaafatamuu takka hin dinne taha akkaataan nuti waa walitti gaafannullee murteessaadha. Anamma fakkeenyaa namni tokko na arrabsaa dhaggeeffadhu na arrabsaa hoottu jee yaada kan yoo naan jiran dhimma kiyyaa miti. Na arrabsaan ture jarri arrabsaan ture deero jarri arrabsaan ture. Turumbatu nama dhufe zamaanoo turumbatu nama gaafataa ture. Jarri jalaan dhaggeeffachaa ture jalaan taa'ee dhaggeeffachaa ture takka ol ba'een dubbanne amma reeffa sana kan ol ba'ee ture. Arraba ka dubbachaa jirtu akkaataa nuti nama ishitti qajeelchine ishiin nuti nu arrabsite. Aboo an nama ishii godheetu ishirraa haasa'uu dhiisneti ka ishii maqaan deen nuti ammas ishii qofa gaafachaa hin jiru maallaqas garuu manni baname mana ishiiti yoo dooktaraan irratti wal dhaban yoo asliin irratti wal dhabaniin dubbatiin jeenis yoo rakkoon akkasii jiraates dhuftee haanutu dubbattuudha ka dubbachaa jiru waan jirtu haa himtu akka rakkoo yoo uummatattis fakkaatte namni meeqatu dhimma kana maqaa kaasee giiftaroonni leenca shan ja kannaa ture hoggochi dhaqee ni beeyti ishiinis giftara irratti qaba mallattoo qaba muut godhaa jirte si jala maaliif muut gooti takka manuma ishii sanitti ol galchitee aboo akkana kana muituu qofaa itti buloo hunda godhaa jirti akkana naafadha takka waan akkanaatiin isin gad dhufa qoradheetiin isin gad dhufa hanuma ganaa achitti godhe jettee hin dubbattu achumarratti kolkolee fi
Sanuu Ingiliffaan bakka jira tokko fidattee ibsaan kun kamii anama bara anuma kana nama tokko dubbatu na godhu jirtanii bara akka nama Rashidaan qabu mee daqiiqaa tokko nu kenni qanno zannoo whatever waa'ee dhimma gargaarsaa irratti warri gandaan ijaaramee barbaadu akkas nama itti dhiyaatu nama naannoof iyyuu akkanatti kottu dhimma hawaasaa kana gadi bahi himachuun hammeenya hin qabu. Darbee dhimma gargaarsaa waan hawaasaa si bira jira taanaan situ ofiin fiigee dhufee maqaa keetiif jettee saba kanaaf intinaa kennuu qabda jechuun maglacaa kennuu qabda yookaan ibsa kennuu qabda. Maaliif waan hawaasaa si bira jira taanaan hawaasa waan hawaasaati. Waan nama shanii ati nama tokko taatee nama shan waan caaltu hin qabdu. Hamma immoo hawaasa gaafataa jira. Fakkeenyaaf kun dhimma gandummaa ilaalchisuun qabu dhimma maal biyyee sana keessatti dhimma Harargee hin beeku. Harargee ta'uu isaa hin beeku. Maal ta'uu isaa hin beeku. Oromoo ta'uu isaaf jiraataadha. Uummata biyya keessaa. Warra garuu sooshaal miidiyaa irratti dhuguma gandummaan ni jira ni jira. Kanaaf dhimma gargaarsaa irratti we don't play around. Namni tokko dhimma hawaasa keenyaa dhimma dubbachuun gaariidha. Garuu xiqqoo ishee harraba tokko tokkotti dabaluun immoo bayeessa miti. Maaliif akkuma professional taanima afaan isaanii galuun itti taasisuun immoo yoo didanii gorsanii guyyaa biraa taasisuu hin danda'amu dhuunfaadhaan. Asirratti garuu dhimma sabaatiin gaafa haasoftanii akka sabaatti deemnee gaaffii maallaqa uummataa gaafachuun kun cubbuu miti. Akkas taanaan immoo nama hedduutu miira keessa galuu hin danda'u. Baay'ee isin saba kabaja qabdan taanaan malee dhugaan jettu saba biraa ta'ee gadi ba'anii waan barbaadan dubbachuun mirga keessa maaliif qarshii keessantu bakka irratti tamsa'ee jira. Qarshiin kun immoo miskiina bira haa ga'u jenneeti malee ji'a 3-4 hooldii ta'ee eessa akka inni ga'e hin beekamne eessa dhaqee nyaatamee moo badeemoo kan hin beekamne of course uummati gaafachuun dirqama. Qarshii kana namni kan hojjetee fidu bar inni kaan cabbii keessa deeme inni kaan aduu keessa deeme bar taa'ee geemii taphatee miti kan fide. So you have to be careful. Waan hawaasaa irratti we not gonna play around. Ammas hin gaafanna nama kee gaafachuu qabna. Nu akka saba Oromootti gargaarsa saba keenya biraan gahaa jennee nama tokkotti kennanne as bahuu qaba. Gaafa gargaarsaa hiyyaa turan kottaa gargaaraa nuni akka saba Oromootti ibsa barbaannaa ibsa kana dhufanii nuuf kennuu qabu jechuudha. Irraa qeequun gaariidha dubbachuun gaariidha. Yookaan achi immoo dhufanii ibsa kennuu qabu. That's it. Eenyuun caala maal isaan piraayim ministeerii moo piraayim ministeerii hawaasa gadi hawaasatti bula malee hawaasa waliin bulu. Sana kuma qabaadha. Paarlamaa qaba waan dalage dura taa'ee haasa'u jiballee ture. Bari amma nuti warri as keessa jiru kun isin bar nama gurguddaadha. Isin kanaa miti nama biraatuun jee bar namni lama dhufee yoo gaafii si gaafate namni kuni kabajaa qaba. Deebii si gaafateef deebii harkattuu qabaa isin jee jalqaba irratti. Inni kan biraani qooyi nan fixaadha. Achitti akkatti naafate. Waa'ee koomentii warra koomentii asirraa fakkeenyaaf amma maal jedha tokko Maarqos ati kijibaa nama gandaati usii jedhu. Fakkeenyaaf as keessa wallaggi jiru. As keessa waan jiru burqaan qofaadha. Osoo ganda kootee maa ijoollee ganda kootii walitti qabadheen taa'ee haasaatu. Garuu gandummaan beeku. Turumbadduun obboleessa kooti. Inni kun obboleessa kooti hundumtuu dhiiga kooti Oromoon. Kanaaf gandummaan beeku warri gandummaan akkasastan tuu dhaabbattanii beessan jedha galatooma. Awwan takka qofa hajjau yoo carraanaa kan itti. Marcos waa hedduu jira. Zamaano beenu amma waan jiru jiru itti laqee beenu yoo dandeessu fidii ishee mee ta'ee sila nama biraa akka keetii kan ta'e ijoollee afaan gosaa ture boodoggochi dhaqu ani diliivarii miti piizaa miti muldaanoo miti hambargar chiizii miti jetteeni ishiin arrabsitee achi ariitee jira. Mee atillee gayyee nuti gamuun yaalle bebeenu yaalle kottate yoo dandeessu deemte. Asuun fidini warruma gaafatu manuma shitti ajandaa san bantee haa dubbattu barbaachisaa ta'e. Chili gootee video galakkeeftu video haa galakkeeftu. Awwanin jechuu barbaade waan biraatii miti ilaal maal seetanii obboleeyyan kiyya michiyyoo tuni anama gaafatu akka jetti kanatti nin gaafadha. Awwanin isiniin jechuu barbaade maali laal michoon tuffeetu amma ragaa fiddee dhufuu dandeessi booda amma wanni kun gargaarsa kun yoo uummata bira gahee jiraate hayyi akkami fakkeenya. Arrabni yoo hafe wal arrabsuutiif ni hoo. Gabbaamee haa himamu.
hawaasi rakkoon amma michoon tun nama ciroo amma dhagaye nama amma ciroo jiru ishiin Samiiraan tun foloo godhiiti. Zammaanoo fi qo'ii meenaa galchaa fi dhaabbaddaa. Zammaanoo siif hin galle dubbiin. Okay? Mee dhiifama agis takka dhaggeeffadhu. Laal. Hawaasni hin gargaaramneedha dubbiin. Maaliif ka hawaasa biran ga'een maallaqni kun eessa kute maallaqni kun haa dhufuudha. Kanarratti Mubaarak Musammaa sheer irra godhameet dhufe. Waan san wajjin hirmaachuu irratti keessa jira mucaan. Laal. Isaan duubaa dhufee mistira gannaaqe laal. Ati wanni adda baafachuu qabdu waan takka goggoyduu falmuu dura. Okay, maallaqni sun akka hin dabrinii fi akka hawaasa biran gahin fakkeenya haasoo ilma namaa kana haasoo inni namaa kun hoggoo namni takka dubbate billiidhatti hiikkattu. Reefu waan dila tokkoon fudhadhe laal. Isaan kun nama hojii jiraatu. Isinii galee osoo isinuu as baatee hin himne duratti akka maallaqni gahee Mubaarakuu isinii tilmaamaan isinii himee jira. Laal. Kana bira kutee ammas moo isinis reefu anaa itti erga intala baadiyyaa san deem dhaqii gaafadhu jee. Intala baadiyyaa san hoggaa itti erginu ammas nama biraa asuma jalaa koomentiin jala erganii turan. Laal. Sii galee? Hoggaa kana namni sun hoggaa isiin deebistuuf sagalee irraa marateetiiti asuma fidee sagalee san baree nu dhageessise isiin nu arrabsitu. Laal dhaggeeffadhu. Ani wayin isaan bira dalagaa jecha jiru yaani nama arraba isiin jette san as keessatti yoo dhaggeeffatte gisee sanitti atilleen si aarsa. Nuti amma sun nu aarsee osoo hin taane hawaasni aarsaa kafalee jiru kun maallaqni kun eessa kuteedha. Micoon tun yoo shakkii firran qabanne yoo maallaqa kana dabarsitee jiraatte waan dabarsitee fi hawaasa gargaartee wajjin fiddee ragaa qabatamaa wajjin maaliif bakka kana nutti hin dhufin nu dheessitee nu arrabsitiidha. Asliin san kaisi hojii godhe maan dhufinidha gaafiidha kun. Akkasi jirra laasii galuu inni qabu. Laaba naagalee bara obboleettiitti naagalee. Gamaa gamana amma fakkeenyaaf gamaa gamana wal arrabsuu wayyamoo wal gaafatanii dhuftee uummata kanaaf kabajaadhaan waan as geemoon keenya fiddee himuu qabdan kun waan sirriidhaa baraan. Aboo zamaana wal arrabsuun hin jirtu wal arrabsaan jirru itti himaa jirra. Ati yoo dandeesse dhaqii itti himisi jechuu jirra dhaqii itti himee beenu. Zamaano. Gamaa gamanaan akkatti deemtee teessee biraa achi haasa'uu dhiiftee uummata deebisuu si wayyamu. Akkana ishiinis waan sirrii kan godhin ni qabdi. Wanni sirrii kan godhin maali? Waan daqiiqaa fudhatu miti, waan yeroo fudhatu miti, waan haasa'uu dheeraa isin wajjin haasa'uu qabdu miti. Deebii kan nurraa dhuftee deebii kan itti kutu daasii dhume. Zamaano iccitii Mubaarikarraa akka waliigalaatti gargaarsa guuramurra baase tokko maali? Maallaqni kun egaa guurame booda akka guurameen osoo hawaasa iskiriinshaat godhanii hin garsiifne wiizdirooyi maallaqa irraa godhatanii dhuunfatti gurabbi sodaachuu baatan hanga barbaadde hanga maallaqni hayyamsuun irraa fuutee achi booda iskiriinshuutii maallaqa biraa nama agarsiisuun akka danda'amu maallaqnummaan as keessatti iftoominni kan jirre gizee gargaarsi guurame maallaqni namni abalu maallaqa nyaataa jedhanii hakomatame kana dhuguma yoo rakkoon akkanaa jiraate tokkoon namaa mee gabbaanee iftoomina yoo qabaanne osoo wiizdiroo hin godhin yoo wiizdiroo goonees Asanas illeen gara TikTokitti inni seenee maakiin faan qarshii miliyoona hanganatti erganii gargaarsa uummata Harargee ba'aa I think dadarii fi guyyaa tokko dadar yeroo deeman suuraa poostii godhan arke guyyaa lammaffaa immoo aanaa kurfaa callee deemna jedhanii isaanii dubbatu gurra kiyyaan hin dhagee ammoo akka iftoominaatti inni gaafachuu fedhe ani nama kanaati jee evidensiin qabu akka harree buje amnee akka obboleetitti osoo arrabaa hin barbaachifne osoo xiqqeessuunis hin barbaachifne mee hangam guurtanii hangamtu uummata bira ga'e yoo badillee maallaqni hangamtu badee maalirra ga'ee jedhanii gaafachuun yaada bareedaadha. Waan walitti illee nama buusuu miti. Bifa saniin haa godhamu. Iftoomina jaamee immoo namni maallaqa nyaataa irratti komiidhaan amma duraa girrigirriin dilli sun eega ka'aa turte. Akka Mubaarik jeetti iccitii san gabbaasee namuu iftoominaan waan ibduuba baagiraawundii irra kaa'anii ta'an san qofa osoo hin taane tokkoodhaan akkasilleesti hawaasa agarsiisaa iftoominaan hunoo hawaasa keenya wanni isin amaanaa nu kennatan tana nuti tana bakka tana hin geenye tanammoo waan kanaaf oolchine tun tana taate yoo wanni immoo gara isaaniitti hafe jiraatillee tanaan nurratti hafe yoo akkas jenna dhumatti isaanis diina keenyaa miti obboleeyyan keenya wal tuttuquurraa amma namoonni isin dhiyaatan walis jechaan wal madeessinee
obbolummaa teenya booreessuu gajja'an akkamitti namni kanaa hunfaan na gaafata iigoo dhuunfaa tana keessaa baanee akka obboleessatti mee waliin gaddeebinee isiilleen tuffii dhiiftee sadarkaa ifiifii sichi ol keeysee ijoollee tanaas tuffachuu osoo hin taane hoggaatti namni kun ammoo na tuffattee isiin dura akkamitti kana naan jetti jennee nutis narbas taanee isii sarrabaan tokko osoo hin taane jiddu gala dhufnee isiinis xiqqoo if qabdee bakki isaan kun obboleeyyanuma kiyyaa sadarkuma tokkorra jirraa jettee akkasii hubattee yaadee hawaasaa kennite natti tola. Wal qusachaa ammoo gaafii gaafachuun nurra jiru iftoominaan osoo maqaa wal arrabsuun hin barbaachifne akkasitti haa gaafannu waan jiru yaada dhumaa dubbadhee gabbuun barbaadeeti ibsaa namatti waliin galatamu jira. Waa dubbadheen deema dubbachuudhaaf waan itti deemaa jirtan gaariidha. Ibsaanis galatuun har'aa fi qeeqa dhiyeessitanii asmarratti xinnoo ishii dhiisneeti kanarraa dhageessee boru hin deebiti taanaan dhaggeeffachuudha. Yoo guyyaa har'aa kanatti waan haasofne asirratti hin tolleef taanaan har'aaf hin tolle taanaan dubbiin hammam akka jabaachaa deeme hin galleef taanaan borutti deebinee sirriitti otoo qeeqne gaariidha kan jedhuun anis yaada qaba. Ani Jamaal kaasee irratti ani Mubaarak kaasee akkaataatti gabaasni dhiyaatu irrattis egaa akkaataatti nyaatamaa jirus nutti agarsiisaa ture. Egaa maaliif ammaaf barbaachise hangawoonaa yeroo uummanni nyaatamu maaliif hangawoonaa obsamee callifame kan jedhu saniifis gaaffii achi keessaa ni qaba sammuu keessa. Kanaaf hundumti keessan asirratti ammoftanii yaada kennaa jirtan dhugaa waanuma jajjabaadha. Gara fuulduraatti barnoota kan nuuf ta'udha. Ijoollee ciccimoo qabnu kanas waanuma takkitti lamaaf waan hojjetan kana dongora hojjetan kanaaf gadi qabuunis gaarii natti hin fakkaatu. Mee dongora isaanis dhugaa dubbachuudhaaf ani dhugaa ishiin dubbadha yoo ati fudhattes dhiistus har'aaf isa qeeqne kana fudhatanii akkamii deebitanii abdiin qaba jechuuf yoo fudhatanis dhiistanis turuun baddu miira keessaas ba'ee dhugaa waanuma gaarii kaaste ijoolleen waa darbatan waa arjoomtan uummata keenya bira dhaabbattanii yeroo uummata sana bira ga'uu dhiisee manni sun uummatirra yeroo ga'u kan jiru duraan barreeffamni ture guutuu galee fi ammas asirratti wanni haalan qeeqamaa jiru maayikii qofa asirs maalumaaf waliin hin qeeqne asirratti amma xiqqoo wanni argatu hin badduu fi mucaa reefu beerratti waan dura xiqqoo gaafa dura wal qeeqaniif xiqqoo achi keessatti tuttuqaanni jirtu osuma qeeqni jiru amma akka turummadduun itti dubbatuu fi burqaa afran qalloo itti dubbatan irratti waa'ee maayikiinis waliin beeku turummadduunis waliin beeku anaaf ibsaan akka dhuunfatti wal beeku. Garuu wanni kun nama hedduus as jalatti komantii barreessaa ture. Anillee waan san arge. Taa'ellee argee gargaar sun argee baaf lixa ta'uu hin beeku malee anas irratti hangi galee garuu guutuu galee fi hangamii galee hin beeku hanga gargaarsa keessan jiru. Akka dhuunfatti haala wal beena naaf ibsaanii nama waliin jiru. Haa ta'u garuu xiqqoo qeequma kana keessa jecha tokko daddarbachuun ni jira. Maayikiidhaan waliin beeku turumbaduu fi wanni bira ni jira. Warri kun akka asirra jirutti qeequma sirrii qeeqaa jira. Amma keenyaaf waa'ee xuuxxoo